Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa kam jirtu nagaaraa fi yaalaa jabaattu kunooti egaa ammallee kontiraan hin xumuramne fakkaata. Numa jirra lingering on akkam isin sagantaa dhagartuun jalqabin dura warra dubbii gosaatti hadha gaddeebina warri gosa keenya Arsenaal taatan marti keessanuu baga gammaddanii warri du'aa inuu gootanis barakaa argadhaa kunoo milkoofneerra ammas guyyaa boriftaan immoo waan dhabnu kanaaf du'aa keessan egaa itti nu jabeessa jechuufani waa hunda caalaa immoo Gunar Shaafidii of beekta bakka jirtutti baga gammadde kophee kee kaanis egaa hojiirra oolchuun ooline hojiirra oolchuun dagatiin waadaa seenteetta waggaa 22 ganna dheeraa eegde hin hafne kunoo eventually champions taatee jirta baga gammadde iftaanis immoo itti dabalachuuf deemna egaa waggaa 20 eegneerra. Walumaa galatti waggaa 22 kana keessatti gaata milkoofnee jirra jaanjooyidis amma booda bakka hin qabdu yakka 115 irratti lakkaa'aa jirra gaa akkas fakkaata dhiifama gaa warri kubbaa miilaa jala hin deemne nuyi waan faayidaa hin qabne faayidaa qaba fakkeessinee guyyaatti oollu. Yeroo garii egaa ijoolleen dhiiraan guddattu jedhani amma ijoolleen dubartiinis gabaa kana keessa jirti fakkaata. Arsenaal jedhaa jirra egaa kana. Sana yoo ofirraa kaasne egaa hadha waanuma gabaabduu warraan kobaree waggaa 5 as deemtuuf ofumaa isaaniitiif jechuudha. Kontiraata ofii haaromsiisuuf. Tattaaffii godhaa jiran egaa sanuma juun guyyaa tokko isniinuma as deemtu kana filmaata jedhanii warra egaa waan kana keessaa qooda fudhatan ka affeeranii fi bakka silaa waan kanatti gaggeessuu danda'anitti gaggeessuuf deemanii sii kana beektu laatu hajamaa. Sanarraa waanuma qajeelaa official ta'e waanuma jijjiirurraa waan garii waliin qooddanna. Egaa akkuma marti keessanuu beektanu wanti hunduu hin jijjiirama evolve gochuun waan jiraate biyyattiin sun yeroo dheeraa aga ammaa jechuudha wal recognize gochuu ka danda'e natti hin fakkaatu manne eenyuudhuma trap bar 16 hamma 19 jidduu hidhamnee ka jiru fakkaata gama sammuutiin warra ammaan kobar shawaa kana jalan bullu jedhee Goojaamis Goondaris Tigireenis shaffatee jira. Ijoolleen Oromiyaas ammallee bosona jirti kanumaa jiru egaa jarattiin immoo ankobar filmaata ofuma eenyuudhuma legitimize of gochuuf aangoorra turiinsa isaanii jabeessuudhaaf waan kana qopheessaa jirani. Sila addunyaan jijjiiramaa jirti waan dimokiraasii siin jedhamtu siin dure industrial society nation state ijaarratanii san industirii guguddisanii hiyyeessa industirii keessa daddalagatee olee bulu xiqqoo hamlachiisuu waan itti baargeen godhu fi tujaarris qabeenya ofii ittiin tikfatu sana tolfatani. Amma warri industiriis xiqqaataa dhufee warra teeknooloojii tasbaa jira ijaarsi hawaasaas jijjiiramuun oolu akka argaa jirrutti shaffisaanis jijjiiramaa jira. Warri nation state bifa ammatti turte sanaan warri teeknooloojii qabu namni gariin teeknoo feudals jedhaan kaan immoo warruma amma teeknookiraasii amma dura waggaa 100 dura jalqabanii milkaa'uu fi hanqate sana amma deebisanii hojiirra oolchuuf tattaaffataa jiran jarri immoo sirna ijaarsa hawaasaa ka biraa barbaadu egaa teeknooloojiin harka isaanii jira
Qabeenya harka isaanii jira, beekumsi harka isaanii jira. Nu martinuu jechuudha. Namni intarneetii moodern telefoon namni gargaaramu meeshaa moodern ta'e gargaaramu martinuu galmee isaanii keessa seenee jira. Sana to'atanii ofii isaaniitii gariin isaanii neetwork state jedha. Balaajiin tokko fa'aa kan isa deeggaran. Kaanis smart city, maarree city bifa kanaan deebinee ijaaramuu qabna. Mootummaan numti jedhamtu kun badaan barbaachistu kubbaaniyyaaf mootummaa yoommoo jabaate kubbaaniyyaa numti jechuudha ofii isaaniiti. Bulchiinsa ijaarratanii teknoolojii kanaan jechuudha sarveelaans jala namuu dijitaalii kontirooldi ta'ee sana jalaa bulu jedhaa jirani garatti deemnu hin beeknu. Kanaa jiru biyya keenya keessatti immoo ammallee kilaashii AK47 qabatee namni caakkaa keessa deemaa jira. Addunyuma tokko keessa jiraanna. Lolles jijjiirameen akkuma amma kunoo warra Iraan irratti gaafa duulan Libnaan kana keessatti argaarra akka namni itti lolaa jiru jijjiiramee jira. Humni namaa xiqqaataa jira lola keessatti teknooloojiidhumaan ituu waliin argin walaadhaa jira. Kana gaatuma kana jiru biyya keenya sana keessatti filmaata gaggeessuu fi tattaaffii godhaa jirti. Akka naa galutti biyya sana xiqqoo maalummaan kun aayidentitiin isiin kan Itoophiyaa jettu sabaan isa deemu. Dhaabbataa miti yeroo baay'ee jijjiirama amantiis dabaliiti. Sanuma keessatti immoo amma xiqqaatu waggaa 30 wayii kana keessatti erga sabaaf sablammiin miidhama guddaarra turan ijaaramanii hamma tokko mirga ofii goonfachuu eegalan sana moggaatti immoo kan hafe maayinooritii group hedduu jira. Maayinooritiin naan jedhu amma saba xixiqqaa warra maarjinaal ta'e moggaatti dhiifame osoo hin taane hawaasuma keessatti durii sana gariin isaanii politikaalii influenshaal biizines waayis influenshaal warra tutture warra magaalaa keessa dhalatee guddate saba kana saba saniin of hiriira keessa seensisuun barbaanne sababa amantiitiin warri saba tokkotti achi hirkachuun barbaanne Itoophiyaa sana waaqatu kiristiyaan agar godhe ka jedhu jira. Warri musliimaas warra nabii Muhammad irraa kaasnee jedhani. Sanaan egaa isii kana ka jibbaa ganna dheeraa jijjiraataa ture. Ayidoolojikaalillee mul'ataanis kan hin jaallanne waan sabaa kana sabarra xiqqoo biyya waan jedhamtu sana jalatti gurmaa'uu kan barbaadu saba xixiqqaa. Saba gurguddaa kana miidhamee ture amma mirgaa argate kana arguu kan jibbe martinuu riphee bakka ture keessaa ol ba'uu erga jalqabe tureedhaan beektane mootummaan hankoo bareesse mootummaa isaaniiti warra assortments of jechuudha guruppii garaagaraa wanti isaan adda godhu yoo jiraate individuaalii warra act gochuu danda'u warra flexible ta'e warra dynamic ta'e uummanni kan ammallee gamtaan deemuu gosaan naannoodhaan sossoo'uu ka'ee sosso'ee waa hojjechuu yeroo dheeraa irraa fudhata jirri kun immoo akkuma amma biyya faranjii kana keessa naannoon jiru namni gurraachi halaalaan innaa wal argu nagaafaa wal gaafata. Jarri illeen akkasuma kutaadhuma hunda keessaa barbaadanii wal arganii akkasii wal gurmeessanii aangootti kana qabatan hireenis immoo qajeelee fi naannoo sana to'achuu warri barbaadu. Warra Abudaabii haa ta'u Abudaabii duuba warri jijjiirus humna ta'ee fi aangoo qabatanii jiran talaaftutu ka gadhiisan natti hin fakkaatu jarri kun jechuuf hin jedhe. Uummata amma guddaa jedhamu doominant xiqqaatu niumeerikaalii doominant ta'e jiyoogiraafikaalii illee bakka guddaa qaqqabate kana egaa waggaa 5 as deemu keessatti immoo waan isaan godhuuf deemanu herreguun naman dhibu jechuuf hin jedhe. Isiin gara noorzi jirtu kunis keessaa warri TPLF diddaa agarsiisuun isaanii amaarris shaffatee jira amma tokko kan ofirra aanuu kan danda'anu nyittuudhuma heera biyyattii sana amma tokko susuphuun isaanirra jiran fakkaata warra amma faannoo jedhamu kanaas deebisanii TPLF immoo kophaa hambisuu kan danda'an Oromiyaa kana fakkaatus amma tokko akka isaan barbaadan sana olaantummaa argachuudhaaf xiqqaatu ofii jabaatanii isa kana immoo laaffisuun sirni isaanii ijaaruu barbaadan akkuma
maayinoritiin garaagaraa hawwitu eenyudhuma ganna dheeraa Awurooppaa kana keessatti hojiirra oolaa ture. Elitism eenyudhuma middle class ijaarratanii biizines elite haa ta'uu militarii security elite akkaadamik illee biyya keenya keessa jiraate jechuudha. Warri kun walitti yoo jajjabaatanii qabeenya si horan isii kaan diiguu danda'an ka jiru abdii sanaan sosso'aa jiran waggaa 5 as deemu keessatti kanuma jabeessan jedhee yaada. Amma warri eenyudha siyaasaa quba wal hoosisan kun abiyyi achi maarree ta'uuf deema ji'a 3 jedhan suni natti mul'atu. Jabina isaa kan laafina isaa osoo hin taane haala addunyaa nama keessa jirtu jara amma ankoobar kanaaf hiree gaarii kenniteefii jirti. Bakka daatan jabaa argataniiru. Baay'een isaaniis kan gartuu kana jala kan seene baay'een isaanii giruuppii garaagaraa biyya alaa kan tureef gariin informaant ture gariin basaasuma adii bahaatti kan bobba'aa ture. Warra akka kanaas egaa walitti dhufee mootummaa sana kan godhate egaa waggaa 5 as deemu immoo waan isaan hojjechuuf deeman egaa milkaa'anuun uummata bal'aa irratti waa hojjetamuuf deemu sun akka inni itti react godhu akka inni chaalenjii kana irra aanuu danda'u gosa beeka. Ammoo isaan kan muratan na fakkaata qabeenyattii kanas egaa transfer gochuun dirqama ta'a. Kunoo dhiyoo kana biiloonatti tokko sana deebisuu dadhabanii yookaan fedhiin qabanu lafarraa harkisaa jirani qabeenya garaagaraa fudhachuu barbaaddu warratti egaa karaa hundaan balballee akka banamu keessumaa state owned enterprise jedhanii isaan of jalaa qaban sana fudhachuun isaaniin walanu. Kan biraas egaa biyya hedduu kan mul'ate kanuma transfer mana ta'a kan warri alaa jira kana korkorsaa jiru jaalala isaaniitiif osoo hin taane waan laallata waan qabaniif. Ammoo hireen kan biraa isaaniif jajjabeessite yoo jiraate biyyattii sana keessumaa juddoo kiristiyaan eenyu ankar sana akka inni jijjiiramu waan barbaanneef uummanni akka Oromoo fakkaatu maajoritiin isaas gara musliima ta'e kun hireen isaa dhiphoodha. Kana jira egaa filmaata gaggeessuu fi qophoofte kanarraa akkam gurmaa'an ka jedhu jibbanirra dhaabbachuun gaarii miti irraa hamma tokko laaluun gaariidha ka jedhuun qopheessee jira mee haa waliin laallan. Biyya sana akkuma beektanu bakka 14 na fakkaate bakka 14 qoodanii jiranii kanuma beekamu Harariidha, Direedawaa, Gaambeellaa, Affaar, Beenishaangul mul'ataa jira. Biyya sana bulchiinsa 14 Hararii, Direedawaa, Gaambeellaa, Affaar, Beenishaangul, Sidaama, Dabuub Miraabis hin jirti. Jarri kun egaa Addis Ababaa, Somaalee, Maakkalaa Itoophiyaanis kan booda kana tolfame Tigraay, Dabuub Itoophiyaa hizbochi ammallee hin jiradha. Okay. Amaara Oromiyaa jedhani egaa filmaata kanaaf konstituensi isaan tolchani fi hizbi tawakkalchi kan bakka bu'oota uummataa ka jedhu irra jireessisaa lakkoofsi oluma qixaa konstituensi 2 Oromiyaa 178 Amaaraan 138 Dabuub hizbochi 49 akkas jedhee xiqqaan Hararii fi Direedawaa 2 qabdi Gaambeellaan 3 jara kana amma mana marii bakka bu'ootaaf ammoo bulchiinsa naannoodhaaf akka isaan tolchan kunooti. Konstituensiin Harariin 3 bakka bu'aan 36 warra Direedawaa 189. Waaw! Walgahiidhuma gaggeessa namni guutuun achi gahee Gaambeellaan akkasii Oromiyaan 537 qabdi jedhanii Amaarri 294 Tigraay silaa filmaata irraa qooda fudhataa hin jirtu ammoo seerumaan akka isaan qoqqoodan kana gaa naannoo irra silaa bakka bu'aa ta'anii naannootti argaman 2,916 qoodane mana marii bakka bu'ootaatiif immoo 547 kana fakkaata.
Egaa kan inni allaale warruma amma agoobara wayii ko'aalishiin ka fakkaatu ka tolfatan inni tokko Tibibbirlee Itoophiyaa Andinet jedhan paartii afurii ኢህአፓdha. አማራ ጊዮናዊ ንቅናቄdha እናት ፓርቲdha fi የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት kan መድረክ ቡቡላadhan kun isaan eenyufaa hojjetan Aranaa Tigraay jaarsa kaanfaa Oromoo Dimokiraatik Koongiree OFKOdha. የሲዳማ አርነት ንቅናቄ የአፋር ህዝብ ፍትህ ዲሞክራሲ ንቅናቄ warri Tibibbir kun nama hedduu bakka buufatteetti arguuf deemna. Kaan ሰላም ለኢትዮጵያ ጥምረት jedhame አገው ለፍትህ ለዲሞክራሲ warra uummatatti xiqqaa አገው ብሔራዊ ሸንጎ ጋምቤላ ከፋ የከፋ ህዝቦች የጋሞ የዶንጋ የትግራይ ሞቻ ማሬ እጋ ሰፊ ህዝቢ ገራገራት yeroo kun walitti dhufan ani naannoo sadii qofan laaluu barbaade nami baay'een hordoftoota sagantaa kanaa achirraa interest qaban ka jedhu Oromiyaadha. Shaggarii fi Direedawaadha. Shaggarri warruma eenyudhuma mana maree bakka bu'ootaaf warra dorgoman qofan laale kan Oromiyaa caffees warra mana mariidhaaf of qopheessanis laalleerra. Direedawas akkasii kanaaf mee dura caffeetti fuulaa deeffannu ga'a. Kunooti paartiileen caffeedhaaf of qopheessane jara kana baay'eedha. Akkuma argitan nama meeqa dhiyaate gabaadhuma eenyudha. Kunooti 988 ka dhiyaa ka qophaa'e isaan keessaa gaa yoo amma mata laalle kophaatti baasee warra independent ofiin of qopheessan jedhaman caffee Oromiyaa seenuudhaafi kunooti baddannoorraa Falaahuddin Maarree jedhamu Gin'iiritti Faaxumaa Kamal nama dubartiiti. Haroomayaa lamatti Atoomsaa Kumsaa Roobaa waltajjii kana dhiyaatee seenaa isaa quba qabdane Milkii Hawwinaa fi kaan Jimmaa Arjootti immoo nama Nigaatuu waa Gardisaasaa jedhamu. Isa kana gaa paartii hin qabanu independent ofumaa dhiyaatane. Adda bilisummaa Oromoo የኦሮሞ ነጻነት ግንባር mee halaallu የኦሮሞ ነጻነት ግንባር caffee Oromiyaatii fi xiqqaatu nama 45 qopheeffatee jira. Isaan keessa yoo dubartii dhiira adda baasne kunooti 45 keessa dhalaan 3 kanaaf dhiira. Kana fakkaata adda bilisummaa Oromoo caffee Oromiyaatii fi paartii biraa isaan sila Tibibbirlee Itoophiyaa Oromiyaa keessatti meeqa qopheeffatte nama 199 Tibibbirlee Itoophiyaan qopheeffattee jirti. Laafaa miti sana laallatteetti. Kabira eenyu biltsiginnaanoo meeqa qopheeffatte caffee Oromiyaatii fi isin 577 adda baasne dhiiraa dubartii ilaaluuf deemna. Kan biraa eenyu paartiin Addis Tuulid paartiin sunoo Oromiyaa keessatti inni kunis 113 marti isaanuu abaaworra heddummaatani kunooti chaartiidhuma gabaabduu tokkorra godhee kunooti laa. Caffee Oromiyaatiif warra of qopheesse raayyumaa nama tokko dhiira tokko qopheesse warri of independent ta'ane nama 4 dubartii tokkoof dhiira 3 maqaa isaanii suni qareera. የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ህብረት 5 dhiira tokko dubartiidha. የወላይታ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄnis Oromiyaa eenyudhuma caffee Oromiyaatiif dubartii tokkoof dhiira 5 nama 6 የወሎ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ innis dubartii 4 dhiira 3 qopheeffatee jira. የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲን nama 11 dubartii 2 dhiira 9 የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄን nama 16 Oromiyaa caffeedha 11 dubartii 5 dhiira. Hiddaasee paartiin
18 dubartii 4 dhiira 14 ABO'n dubartii 3 dhiira 42 qopheeffate. Izeemaan 45 ABO'n walqixa dhiira dubartii 13 dhiira 32. Natsaannat Equalina paartiin sakam akka ta'e hin beeku dubartii 15 dhiira 39 54 ABO'rra jira. Lakkoofsa Oromiyaa keessatti Addis Tuulid paartiin nama 68 qopheeffate san keessa 21 dubartiidha. Biltsiginnaa paartiin 532 akkuma jiru nu 2/3 suma fudhate jechuun 3/5 ka ta'u isatti fudhate. Walumaa galatti egaa warri of qopheesse caffee Oromiyaa seenuudhaaf 988 san keessa 353 dubartii dhiyeeffataniiru. Ija Itoophiyaatiin kun waan laafaa natti hin fakkaatu. Egaa kana kunooti kan ABO ilaalee bakka garaa garaatti kunooti Walmaraa, Sulultaa, Shaambuu, Qaaqee, Mooyyaalee, Jaarraa, Hawaas, Galiilaa, Dambidolloo, Calliyaa baha Oromiyaa keessa yoo Direedawaa ta'e malee hin jiran adda bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa keessa nama dhabuunsaa waan ajaa'ibaati. Seenaa bira qabanii ilaalan jechuuf hin jedhee. Kun kana nuti caffee Oromiyaatiif akka isaan qopheeffatan gabaabaadhuma chaartiidhuma xiqqoo tokkoon tolchee biltsiginnaa akkuma argitan 532 tokkoffaarra jira nama hedduu. Tibbirlee Itoophiyaan lammaffaarra 154 qabdi. Addis Tuulid nama 68 qopheeffatteetti. Natsaannat Equalina paartiin nama 54. Izeemaan 45. ABO'n 45. Oromiyaadhaaf caffee Oromiyaatiif jechuun ABO'n amma inni qopheesse xiqqaadha. Natsaannat Equalina Addis Tuulidiif Tibbirrii fi kana birannaa wal qabnee ilaallu duubatti hafee jira. Dhiiraa dhalatti immoo hogguu ilaallu kunooti akkuma argitanu. Warri burtukaanii fakkaatu kun dhiira. Buleen kun dubartiidha. Biltsiginnaa paartii kun argita dhiira 300 fi dubartii 228. Warri Tibbir dhiira 112 dubartii 42 qopheeffatan. Hamaa miti ija Itoophiyaatiin innaa ilaallu. Addis Tuulid jedhee kaan Natsaannat Equalina paartiin 39 dhiira 15 dubartiidha. Izeemaan 32 dhiira dubartiin 13 proportional. ABO'n baay'ee xiqqaadha lakkoofsi dubartii akkuma waltajjii siyaasaa Oromoo reflect godha. Dhiirumatu keessa gara gaggala ammallee fagoo jira fakkaata. Kaan egaa kattee aanee kan jiru mana marii bakka bu'ootaatiif akkuma argitan isaan keessaa independent ta'anii paartii malee dhiyaanne kan ofii mane kunooti asirraa argitanii baay'een keessan beekuun maltanii nama torba keessaa ADA tokkotti Baqqalee Xuriyyee Gammadaa jedhamti hin beekuun. Female Araarsoo Biqilaa Elemoo ni beektu baay'een Dadar lammaffaa Dadar lakkoofsa lammaffaatti independent. Gooreetti Diimaa Nogoo Sarboo ni beektanii Jaal Diimaa. Mandiitti Qajeelaa Mardaasaa Tulluu qajeelaa kan ta'e hin beeku. Mattuutti Kamiil Shamsuu Siraaj baay'een keessan beekuun ooltanu. Ukkaan immoo Taaddala Taklee Walde Yohaannisii fi warra jaarsootti Mallas Ijaaraa Damee jara kana independent ta'ee kan dhiyaate. Kunooti asirratti ifee jira. Caffee Oromiyaa bakka bu'anii mana marii bakka bu'ootaatti. የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ nama tokko innis dhiira. የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት nama lama dhiira tokko dubartii raayyaa raayyumaan dubartii tokko dhiira lama. Hibir Itoophiyaa Dimokiraasii paartiin dubartii lama dhiira tokko.
የወላይታ ህዝቦች ንቅናቄ dubartii tokko lama sadii bakka independent jenneerra nama torba የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ nama 11 የወሎ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ nama 11 ነጻነት እኩልነት ፓርቲ nama 25 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር nama 50 dubartii dhiira 46 ammallee dubartii argachuu hin dandeenye abaa'oon izeemaan nama 58 abaa'oorra jira oromiyaa bakka bu'anii caffee mana marii bakka bu'ootaa seenuudha. Biltsiginnaa paartiin 172 walumaa galatti nama 458 of qopheesse. Biltsiginnaan 172 tibibbir 72 izeemaan 58 abaa'oon 50 አዲስ ትውልድ 32 ነጻነት ለእኩልነት ፓርቲን 25 የወሎ ህዝቦች 11 የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ 11 ህብረትን ወረ መድረክ እንጅሩ አስርን አርጉ መድረክ ኦሮሚያ መከሰቱ እንደጎ ቆደም ፉደነ አከስ ፈካስ ጀረ ከነሞ ዲራ ዳለተ ቆነ ናላሉ ኩኑ አኩማ አርጊተ ነው asirraa mul'ata biltsiginnaan dhiira 104 fi dubartii 68 relatively proportional ትብብር ለኢትዮጵያ አንድነት 50 dhiira 22 dubartiidha izeemaan 51 dhiira dubartiin xiqqaadha abaa'oon 46 dhiira dubartiin 4 callaadha addis tuulid paartiin irra wayyoofti dhiira 21 dubartii 11 ነጻነት እኩልነት ፓርቲን dubartii 2 dhiira 23 akkas qopheessite kana fakkaata oromiyaarraa caffee fi mana marii bakka bu'ootaati. Shaggaroo kunooti warri shaggarii dhiyaate isaan keessaa yoo qobaat baasnee ilaalle independent hin beeku ni jirru kun Abrahaam Xilaahun Asmaroom jedhama independent Abbabaa Gammachuu Leencaa fi Wandimuu Ibsaa Gandoo jara kanatu gaa independent ta'ee dhiyaate walumaa galatti 219 shaggariin bakka bu'anii mana marii bakka bu'ootaa seenuudhaaf kan dorgomani shaggariin bakka bu'anii mana marii bakka bu'ootaa warri Amara ብሔራዊ ንቅናቄ nama tokko dhiira ኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር nama takka አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፓርቲ nama 2 ኢንዲፔንደንት ዱንፋ warri dorgome nama 3 የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲን 4 መድረክ nama 4 ጎጎለ ጉራጌን 5 asgaragade izeemaan nama 23 ትብብር ለኢትዮጵያን 23 ህዳሴ ፓርቲ 23 ብልጽግናን 20 ብልጽግናን ጀራፍ ዲስቴ ሸገሪን አባኦን ሸገር nama 9 ቆፋ ቆጴፈቴ ኩኖት ኢዜማን 23 ትብብር 23 ህዳሴን 23 ብልጽግናን 20 ሰላም ለኢትዮጵያን 16 የወሎ ህዝቦች 15 ነጻነት ለእኩልነት ፓርቲን 12 ባልደራስ 12 የወላይታ ህዝቦች 11 የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት 11 አዲስ ትውልድ ፓርቲን 11 አባኦን nama 9 ዋው አጃይባ ሸገር keessatti ኦሮሞን ሸገር ያሪያሜረ jechuudha sanas dhiiraa dhalatti qoqqoonnee gulaallu kunoo turre izeemaa 17 dhiira 6 dubartii jarri ትብብር ለኢትዮጵያ ኢህአፓ ማሬ bakka paartii arfan sana 19 dhiira 4 dubartiidha shaggariif jechuudha hiddaasee paartiin dubartii 16 fi dhiira 7 hiddaaseen jabduudha biltsiginnaa paartiinis 11 dubartiidha 9 dhiira shaggar keessatti ሰላም ለኢትዮጵያን 13 dhiira 3 dubartiidha abaa'oon takkittiin dubartii 8 dhiira Direedawaatti naas deebinu bulchiinsa naannoo Direedawaadhaaf kunooti isaan keessaa namni dhuunfaan dorgome yoo jiraate dura sana laallaa warra dhuunfaa kana natti tola namoota akka jira Mahammad Adam Ismaa'eel jedhani isa
Kaafe egaa walumaa galattuu toora nama 209 dorgomuuf qophaa'ee jira. Direedawaa sanaa fi Direedawaa konstituensiin lamuma qofa jirti. Direedawaa 1 fi Direedawaa 2 kan jedhamu san jala jijjiiranii namoota kana egaa warri qophaa'e isaan kana qoqqoonneen naa laallu kunooti warri dhuunfaadhaan Direedawaa doggaruu nama dhiiraa nama tokko. Hibir Itoophiyaa Dimokiraasii nama tokko, Yoolloos Boy Dimokiraasii nama 3 qaba Direedawaarraa, Addis Tuulid Paartiin nama 3, Ogaaden Biiraawi Natsaannat Gimbaar nama 3, sadeenuu dubartiidha. Abaa'oon nama 3. Okay. Gaarii dubartii 3 argateera Direedawaatti. Tibibbirlee Itoophiyaan warri jedhan nama 8 ammallee Direedawaa jiruma kanatti irra caale. Izeemaan nama 10 dhiira 10. Natsaannat Equality Paartiin nama 16 Direedawaa qabdi. Biltsiginnaan 161 walumaa gala 209. As qabnee kunooti paartiidhaan hamma isaan chaartiidhuma gaggabaabsinee gulaallu tokkoof sadarkaa tokkoffaa irratti Biltsiginnaa jira 161. Natsaannat Equality Paartiin 18, Izeemaan 10, Tibibbirlee Itoophiyaan 8, Oromoo Natsaannat Gimbaar habbaa 3 qofa Direedawaa keessatti kan inni qabu. Sadanuu beera. Kunooti Biltsiginnaan dhiira 101 fi dubartii 60 qopheeffattee. Natsaannat Equality Paartiin dhiira 13, dubartii 3, Izeemaan 10 dhiira. Tibibbirlee Itoophiyaan 4 walqixa qooddee. Abaa'oon dubartii 3 Direedawaatti argate. Kun Direedawaadha. Direedawaa bakka bu'anii mana marii bakka bu'ootaatiif warra qophaa'e. Walloos Boy Dimokiraasii Paartiin nama 1. Andinnat Madirakiinis tokkuma. Madirak Paartiidha jechuudha. As eenyutti jalaa dhiphatte. Naati isaan kan. Madirak nama 1 warra maraaraafaa. Indipendent nama 1 ofiin. Natsaannat Equality Paartiin nama 1. Hibirlee Itoophiyaa Maarree Dimokiraasii Paartiin 2. Oromoo Natsaannat Gimbaar 2. Izeemaan nama 2 qopheeffatte. Kunooti mana marii bakka bu'ootaa Direedawaarraa warri qophaa'e. Izeemaan nama 2. Abaa'oon nama 2. Biltsiginnaan 2. Hibir Itoophiyaa Dimokiraasii 2 warri kaafee tokko qooddatte. Sanammoo asitti Biltsiginnaan tokko qooddee. Oromoo Natsaannat Gimbaar lamaanuu dhiira. Izeemaan lamaanuu dhiira. Kana fakkaata egaa filmaanni deemu kana fakkaata. Beekamaadha. Ilmaa isaaniitiif kontiraataa ofii dheereffachuu fi probableema paartiilee garaagaraa maqaa dhodhoofne ilaalchaan jechuu isaanii dhiyaatu waan amma sabaaf sablammii jedhamu kana xiqqoo ofirraa xiqqeessuu warra barbaadu kana ofi daneessuu isaaniin oolu. Warra kaadis immoo mootummaaf akka isaan gargaaranu paarlaamaa sana kootaa kennanii fi ofi dabaluun isaaniin oolan achi booda በድምጽ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተሸነፋችሁ jedhaniini heera sana amma tokko jijjiiruun isaanii waan hin oolle heera sana jijjiiruun tokkoffaa warra amma faannoo waan isaan qabsaan irraa fuudha isaan Itoophiyaadhuma jedhanii TPLFis mootummaa reettee qobaasii achi ijitu yookiin lillii sana jalaa diigane takka cittee achuma Eertiraatti seenuu yoo san taane marka qullaa fuudha zabana kana immoo loltee bakka itti bahan hin jiru. Addunyaan haajaa hin qabu. Ilma namaa mirga ilma namaa wanni jedhamu gabaansa xiqqaatee jira. Namuu riskii waa barbaaddata waa zarrafatuudhaaf Biltsiginnaan kana beekteetti jechuun hin jedhe biyya osoo hin taane waan gurguramu kottaa kana bitadhaa kana maarree godhaa akkuma shaqaxaa dhiyeeffataa jirti. Isii qofaa miti addunyuma guutuutu akkas jira. Kanaaf kana fakkaata kana jechuun immoo waan hawaasni itti deemu waan boriftaan dhufu beekna jechuuf osoo hin taane atleast hadharra dhaabbatanii isa fuuldura haasa'uun yoo jiraatte kanuma natti mul'ata. Egaa warri akka amma Oromoo Ogaaden jijjiiran kun evolve gochuu qaban hiree ofii murteeffannaa sanarra biyya ofii ijaarrannaa falmiidha. Manni kaan immoo kaafii akkamiin survive goonaan yaaduunis barbaachisaadha. Kun waggaa 7 jiraatteetti warri
ankoo bare xiqqaatu afaanuma Oromooillee kan afaan Oromoo fakkaatullee jechuudha nama hedduu kan qabu afaanuma hojii biyyattiillee hin goone probably boodiftaan gochuuf deemte seerannaa jijjiirtu erga seeraan afaan hojii goote booda institutional immoo bishaan jala yaasuu waan jiraatti kana ofirraa tiksuuf mirga ofii dhaloota haaraatti jira isatti beekaa yoo itti laafe akkuma sagantaa amma duratti hime mirgiin dhaabbatu kun warri African Americans suutuma suutaan mirga isaanii dhabanii jiran dagatanii jiran qabsoon amma dura wareegamni kafalame sun dhalootni amma quban qabu na fakkaata dagatee akkama warri teeknooloojii qabu nama gurraacha kan warra jibbee egaa Itoophiyaan immoo gara siin deemtu hin beeknu egaa ummatuma harka jira ummanni mirga ofii tikfachuu ani kai ummata marrin ummanni ta'ee ka jedhu sana patronize gochuu bira darbineerra ummanni mirga ofii beeka ummanni dantaa ofii beeka kanaaf garan itti deemu isuma beeka jechuuf egaa warri beeknu filmaata keessa warri seentanii mirga keessanii milkii isinii hawwina walumaa galatti immoo biyyuma sana guutuutti nagaa hawwina sababa dimokiraasii kijibaatiin nammee of wareeguun hin barbaachisu Ugaandaatti argineerraa Keeniyaa Taanzaaniyaa bakka hedduu jechuuf wanni jijjiirame guddaan jiru namni mirgaaf qabsoon godhin jechuuf osoo hin taane waan guyyaa 2-3 jedhanii wareegama gaggaalii kafalanii inni immoo faayidaa waan hin qabne gochuun gaarii miti falmachuu qabna wanni deemaa jiru nun baasuu warri jedhe qabsoo zabanaa fakkaatu qabsoo bara kanaa fakkaatu tooftaa sanaan tarsiimoo ofii tolfate itti fufuun mirga isaati. Ammoo wanti tokko hoo jedhanii guyyaa 2-3 achi booda waan hin jirreef qaama lubbuu dhabuun barbaachisaa miti jedha. Kanuma egaa iftaan guyyaa sabtii Arsenaal waggaa 20 eegdee waan tokko jeelte san argachuuf tattaaffii goote argachuuf deemti jedheen yaada. Egaa sanaaf egaa kunooti egaa itti jirra. Gammachuudha isinis du'aayinuu godha injifannoon walitti deebina waan filmaan kun itti bahumoo arguu jiraan akkasumas ni jedha jalqabarraa kaastanii amma dhumaatti qalbii guutummaa waliin turuu keessanii guddaan isin galateeffadha jiraannee amma walitti deebinetti immoo nagaan naa tura. Bye bye.